Amma immoo sa'aatiin safuu seeraa simbiraan geenyu kunoo ga'eera. Nutis immoo qoqqophoofnee qabxilee simbiraan ga'uuf jenne qopheeffannee istuudiyootti argamneerra daawwattoota keenya. Akkam jirtu? Kun sagantaa safuu seeraati. Sagantaa keenya safuu seeraa daqiiqaa 25 nu faana turtanii akka daawwattan irra deebinee isin affeerraa jalqaba irratti kan isinii dhiyeessinu odeeffannoodha. Isa dura hubachiisa wayii isinitti himna yookaan immoo wal yaadachiisuuf. Torban darbe odeeffannoo keenya keessatti oduu nuti isinitti himne poolisiin magaalaa Finfinnee namicha kutaa magaalaa Addis Katamaatti walqunnamtii saala wal fakkaatu irratti geessee ijoollee dhiiraa gudeede yookaan immoo qunnamtii saalaa irratti raawwate waggaa 19 fi baatii 6 adabameera jennee isinitti himnee turre. Kanuma wajjin wal qabsiisuudhaan poolisiin magaalaa Finfinnee yoo haala kana fakkaatu argitan eeruu naangaa isiniin jedheera. Lakkoofsa bilbilaa 0115526302 akkasumas 0111110111 bilbiltanii haala adda aadmalee ta'e yoo argitan eeruu naaf kennaa tarkaanfii fudhanna jedheera. Kanuma si yaadachiisuu fi gara odeeffannootti dabarra. Kun sagantaa safuu seeraati. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin dubartiin daa'ima ishee gurguruuf yaalte himatamte. Ameerikaa bulchiinsa Teeksaas magaalaa Koopper Kiriist keessa dubartiin jiraattu tokko daa'imman ishee gurguruuf yoo jettu qabamte. Dubartiin Esmaareleenda Gaarza jedhamtu kun jalqaba daa'ima ishee waggaa 7 doolaara 2,500 qabdii doolaara 500 edda fudhatte booda kan hafe doolaara 2,000 barreeffamaa yoo waliif dabarsan fudhachuuf waliigalteetu jirtu qabamtee himatamuun hidhaan waggaa 6 itti murtaa'eera. Sakatta'iinsa poolisiin dubartiin kun daa'imman ishee 2 umurii waggaa 2 fi 3 gurguruuf akka qophoofte poolisiin saaxileera. Kan nama ajaa'ibu sababa dubartiin kun daa'imman ishee gurguruuf jettu liqaan baala sammuu nama hadoochuun irra tuulameera jettee qabeenya ani qabu kanuma waan ta'eef jettee daa'imman gabaa baaste. Safuudha araadaaf gabaasni kan New York Post. Odeeffannoo keenya taanuun haguuggiin mataa hanna qormaataa hambisuuf barattoonni uffatan dubbii ijoo ta'e. Biyya Filiippiinsitti qormaata kolleejjii irratti hanna hambisuuf baarneexaa farra hannaa jedhamee kan barattoonni mataatti haguuggatan miidiyaa hawaasaa gubbaatti dubbii raajii ta'eera. Magaalaa Leegaasbii jedhamtu keessatti barattoonni kolleejjii qormaata yoo fudhatan ofirra galagalanii waraqaa barataa biraa akka hin ilaalle mataa isaanii gubbaatti waan akka baarneexaa godhataniiru. Bikool Yuunivarsiitii College of Engineering keessatti Piroofeesara Makaanikaal Injineringii kan taate Meerii Jooy Mandaane malli itti fayyadamte kun milkaa ta'uu dubbatte. Malli kun kan hojiirra oole qormaata walakkaa termii tokko yookaan midterm exam irratti. Piroofeesarri kun yaada kana kan argatte mala waggoota dura Taayilaand Baankookitti hojiirra oole ta'uu dubbatti. Barsiiftuun kunis suura barattoota ishee kana fuula Feesbuukii irratti maxxansitee laayikiiwwan kumaan lakkaawaman kan argatte yoo ta'u, seerri hanna qormaataa cimuu isaatiin immoo barattoonni cimanii qo'achaa jiraachuus ibsaniiru. BBC irraa odeeffanne. Odeeffannoo keenya xumuraatiin dubartiin Doonaald Tiraampiif summii poostaan ergite hidhaan adabamte. Dubartiin lammii Kaanadaa tokko wayita Doonaald Tiraamp pirezidaantii turan xalayyaa summii raayisin jedhamu martee ergite. Dubartiin ganna 56 himannaa meeshaa waraanaa baayoloojikaalaa baatii amajjii keessa erga ergite amantee booda murtiin kun itti murame. Poostaan balaa qabdu Tiraampiif ergame sun fulbaana 2020 osoo masaraa White House hin gahin dura to'atame. Feeriyeer karoorri ishee fashalaa'uu fi Tiraampiin miidhuu dhabuutti akka gaabbite mana murtiitti himteetti. Haasaa yeroo dheeraa mana murtii kanaaf dhageessifteen akka shororkeessaatti osoo hin taane akka cimtuutti of ilaala jette. Xalayyaan kunis Tiraamp dorgommii pirezidaantummaa akka dhiisan gaafata ture. Maqaa haaraas siif argadheeraa jetteetti. The Ugly Tyrant Clown jechuun xalayyaa sana keessatti barreessiteetti jedha sanadoonni himannaa FBI. Abbaan murtii bulchiinsa naannichaa Daabnii Friedrich Feeriyeer hidhaa waggaa 22 akka adabamtu itti murteesseera. Murtii ishee erga xumurtee booda Ameerikaa keessa akka baafamtu kan murtaa'e yoo ta'u, yoo Ameerikaatti deebite ammoo umurii ishee guutuu hordofamtii jedheera. Maddi CNN. Odeeffannoowwan keenya irraaf qindeeffanne kanaan gammaati. Qophiiwwan safuu seeraatti fufuu turtii gaarii. Kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraati. Sagantaa keenya immoo deeggaree akka simbira ga'u kan taasisaa jiru Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaati. Kanneen kaanis oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadha. Sagantaan keenya sanbadduraa fi kamisa yeroo hundumaa sa'aatii kana simbira ga'aati. Akka daawwattan, akka yaada laattan, akka gaaffii gaafattan isin affeerra. Gaaffii isin gaafattan immoo gaaffii dhimma seeraa irratti xiyyeeffatu. Baay'een keessan bulchiinsa gaarii irratti xiyyeeffachuudhaan nu gaafattu fakkeenyaaf bu'uuraalee misoomaa irratti. Bu'uuraalee misoomaa dhimma seeraa kana ilaallachuu danda'a kallattii biraan garuu immoo
kallattiidhaan ilaallachuu dhiisuu waan danda'uuf gara kana yeroo dhuftan dhimma seeraa irratti gorsa yookaan immoo hubannoo seeraa argachuuf utuu ta'ee gaariidha. Kanneen maal gaafattuu irratti dhiyaachuudhaaf gaaffilee keessan dhiyeessitan baay'eedha. Gaaffiin tokko hin madaala, tokko immoo hin madaalu. Kanaafuu adda baasnee seccaanee deebii irratti kennisiisnaati obsaan nu eeggadhaa jechaa har'aaf gara yaada keessanitti dabarra. Margee Tasfaatu isinii dhiyeessa. Torban kanaaf yaada keessaan nuuf ergitanii kan jirtan Mitikkuu Gammachuu godina Booranaa Aanaa Dillooti. Qophii safuu seeraa yeroo maran hordofa. Qophii barsiisaa fi onnachiisudha keessumattuu dhimma seeraa fi labsiiwwan bahan irratti hubannoo hawaasa keenyaa hundaaf kennuun keessan cimina guddaadha. Akkanumaan itti nuuf faanuun jettee jirta guddaa galatoomna. Kadir Nuuraa Finfinneetii sagantaan safuu seeraa taateewwan adda addaa waa'ee safuu seeraa irratti kan xiyyeeffate qopheessuudhaan nuuf dhiyeessaa jirtu hedduu itti dhamaatanii dadhabdanii uummata keessan barsiisaa jirtu. Qopheessituu sagantaa kanaa Zinnaa Sholaanii fi hojjettootni hundii guddaa galatoomaa nuun jettanii jirtu isinillee galatoomaa. Lalisee Gabbisaa godina Baaleetii akkam jirtu qopheessitoota sagantaa safuu seeraa hordoftuu keessan yeroo maraatii maatii koo waliin sa'aatii keessan eeggannee isin daawwannaa wanti nuyi isinirraa hin baranne hin jiru hedduu isin jaallanna akkanumaan itti nuuf faanuun jettee jirta atillee guddaa galatoomna. Barataa Kadir Shawaa Kaabaatii sagantaan safuu seeraa seerri maal akka ta'e kallattii garaagaraan nutti argisiisaa ogeessota seeraas afeeruudhaan waan hedduu akka barruuf nu gargaaraa jirtu. Galatoomaa hundumti keessan nuun jettanii jirtu isinillee guddaa galatoomaa. Beekaa Abboomaa magaalaa Cirootii qophiin nuuf dhiyeessitan daran barsiisaadha itti dadhabdanii uummata keessaniif hojjechaa jirtu. Dhaloota isin duubaan jiru lammummaa fi amala gaarii qabatee akka guddatuuf ga'ee guddaa baachaa jirtu guddaa galatoomaa nuun jettanii jirtu isinillee guddaa galatoomaa. Seenaa bulaa godina Booranaatii nuti hordoftoota keessan yeroo maraati maatii keenya hundaa waliin taanee isin hordofnaa baay'ee isin jaallanna yeroo nu duraa xiqqaateeraatti nuuf dabalaa nuun jettanii jirtu gara fuulduraatti kan itti yaannu ta'a. Gammachuu Mikaa'el godina Horroo Lixaatii Gaddafaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatii yaadas gaaffiis nuuf ergitee jirta gaaffii kee yeroo taanutti kan siif dhiyeessinu ta'a. Badhaashuu Araddaa Finfinneetii Maqdas Mulaatuu magaalaa Jimmaatii Boonsaa Tolaa Shawaa Kaabaatii sagantaan safuu seeraa hedduu nutti tolaa qopheessitootni hundii guddaa galatoomaa nuun jettanii jirtu. Torban kanaaf yaada keessan kan nuuf ergitan guddaa isin galateeffanna. Qophiin safuu seeraatti fufaa daawwadhaa. Kanneen sagantaa safuu seeraa daawwachaa jirtan keessummaa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa isinii wajjin wal baruudhaan eegalu. Wal baraa keessummaa keenya. Maqaan koo Taaddasee Gosaayeen jedhama. Abbaa Alangaa magaalaa Bishooftuuti. Abbaa Alangaa aanaa ta'e tanan hojjechaa jira. Tole isaanii wajjin turtii taasisnu keessatti waan isin barsiisu, waan isin bashannansiisu irraa barachuu dandeessan hedduu qabannee dhiyaanneerra. Maalirraa akka jalqabnu anumtuun beeku maalirraa jalqabnu egaanii qe'ee keenyatti jechuun qe'ee keenya jechuun qe'ee artiistiif qe'ee gaazexeessaatti isin waliin jechuun badaa hin jiru. Isin biratti immoo sii waliin jechuun hin jiru. Inni sun pirootokoolii dhadhachaati waan ta'eef rakkoon qabu. Kanaaf ani sii jedhee taa'uufu na eeyyamameera. Adabbiin qabu. Guutumatti. Tole. Ani egaa Taaddasa jedhee tanan haasaa sii jedhee kanaafuu haasaa keenyaaf akka tolutti achi isaan biraa umuriinis hin daangeffamanii isaan isin waliin jedhu waan ta'eef pirootokoolii eeguudhaaf ani garuu sii jedheen itti fufa. Taaddasan mee akkaataa barnoota keetiitti eessatti baratte akkamitti baratte? Okay, duraan dursee qopheessituu sagantaa safuu seeraa kan qopheessitee iddoo kanatti kan nu affeerte haala addaatiin akkuma daawwattoonni keenya nu ilaalaa jiran qaroo dhabeessadha. Carraa kana nu laachuusiitiif guddaa galateeffanna. Akkuma siin duraanuu na eeyyamsiifatte sii jedheen eegalaa jira jechuudha. Kanaaf
Ani akkuma duraan isinitti himaa ture abbaa alangaati. Mana barnootaa kiyya isa sadarkaa tokkoffaa mana barnootaa qaroo dhabeeyyii addaa magaalaa Sabbataatti kan argamutti baradhee bara 1997 barnoota eegalee dabliidhaan deemnee 2006 Haromaya Yuunivarsiitii koolleejjii seeraa gallee 2010 eebbifamnee 2000 immoo 11tti Ilqisoo yookaan Instituutii Leenjii Qorannoo fi Ogummaa Seeraa kan jedhu fudhannee karaa hojiitti hagayya 2011 karaa hojiitti baanee kinoo hanga har'aatti almost karaa waggaa 4 guunneerraa uummata keenya qaama miidhummaan keenya osoo nun daangessin almost abbootiin alangaa naannoo Oromiyaa irra jiru ijoollee amma leenjirra jiran dabalatee namoota 41 jira. Isaan keessaa isa tokko siniin jedha daawwattoota keenya. Dhageessaniitu gaa akkamittiin akka isaan onnatanii dubbatan jechuudha. Gaafa dubbatu Taaddasanii ofii isaa qofaatu hin ta'in hunduma jara bakka bu'eetti nu tajaajilaa jirra baranneerra jechaati kan inni haasa'u. Namoota warra kaanis warra qaroo dhabeeyyii garuu sammuun isaanii qara ta'e, sammuun isaanii abshaala ta'e, sammuun isaanii beekumsaan guutame. Isaaniin bakka bu'eetti kan inni haasa'aa jiru. Manni barumsaa fedhii addaa yookaan immoo manni barumsaa qaroo dhabeeyyii magaalaa Sabbataa immoo namoota isa fakkaatan hedduu kan inni baasee barsiistonni hedduun jiru, ogeessonni seeraa jiru. Taaddee hawaasi gaafadha. Maaliif ogummaa seeraatiin qaroo dhabeeyyiitu itti baay'ata yeroo baay'ee? Namoonni kun harka jireessaan gama seeraatiin yookaan immoo ogummaa seeraatiin kan isaan hojjetan. Maaliif waan addaatu jira? Maal hubatte moo akka koo hubatteetta moo natti dogoggore tarii? Dogoggora tokkoyyuu hin qabdu Aadde Zinaash. Akkuma beektanu hojiin seeraa haqummaa barbaada, xiyyeeffannoo barbaada, xiinxala sammuu barbaada waan ta'eef dhimmi kun immoo iddoon kun sanaaf nu affeera. Of dhagaa'uu ni dandeenya. Wanna arganne san dubbisnee yookaan namaan dubbifannee akkuma hubatamaa jiru accessibility miti. Haa ta'utii garuu thanks to technology amma danda'amaatti teknooloojiin addunyaa nu yaadate NVDA kan jedhamu jira, JAWS kan jedhamu. NVDA jechuun NV Access kan jedhamu jira. Afaan Amaariffaan dubbisa, afaan Oromoolee recognitionii kennee isas dubbisnee maal jechuudhaaf, waa hubachuudhaaf, wanna baay'ee xiinxaluudhaaf, accessii sana argachuudhaaf ifadha. Dabalataanis yaa'u akkuma beektanu mana murtii kamirrattu yookaan seektara haqaa kan jedhaman yaa'u kolleejjii irrattis kan jiran Justice Lady kan jedhamtu bakka hundatti ni jirti. Harka ishii tokkorratti burruusa yookaan bokkuu qabattee ija ishii immoo uffataan hidhattee jirti. Loogoon keenyas akkasuma hankeenya kun kan safuu seeraa isadha fakkii ishee turre jira. Justice Lady. Justice Lady jedhama. Justice Lady kun egaa anoo isin ilaalaa jiru ragaa jirtu kanaanan qofan sin xiinxalee osoon allogummaa tokko malee murtii isiniif kennaa jechuudha kan argisiisu. Inni sunis immoo Justice Lady nu seektara kana akka gallu nu affeerti jechuudha. Kanaafuu fuula laallee hin loognu, qaama laallee hin loognu, garuu nuti haqa qofaa waan ilaalluufidha. Kanaaf haqa laallee sirriitti hojjechuu waan dandeenyuuf haala kanaan gara kanatti baay'annee jechaadha. Tole Taaddee qaroo dhabaa kan taate uumamumaan immoo eddii dhalatteeti immoo yeroo dhiyoo keessa immoo akkamii isa haasofne? Hawaasa keenya guutumaa hubachiisuudhaaf ani ennaan mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa baradhu mana barnootaa bultii addaatti kan baranne namoota yookaan qaroo dhabeeyyii 250tu ture. Achi keessaa kan uumamaan qabame tokkoyyuu hin jiru. Ana fakkeenyaaf qaroon kiyya kan badde waggaa 9tti cararii bishaanitiin. Osoo bishaan daaknu horii eegnee horii eegaa osoo bishaan daaknu qaroon koo kan baddee jechuudha. Inni kun ifaa ta'u sirriitti itti himee warri maatii yookaan daa'imman illee kanarraa of qusatu waan ta'eef maal jechuudha tun bishaan daakuu cararii bishaanii jechuun humtuu maal jechuudha? Cararii bishaanii kun okarree inni jedhamu kun sa'aatii boodadhaa toora sa'a 9tti bishaan horii obaasnee naa deebinu. Yaa'u qaama dhiqanna baadiyyaadhaan shawaa kibba lixaatti dhaladhee aanaa daawoo kan jedhamtu laga beekamaa toora sana jiru jalli waan kan jedhamu jira. Achitti iddoo bishaan qulqulluutu jira. Isa garee baay'ee taane warri horii waliin eegnu isaan daaknee naa baanu garagalee ilaalee nan kufee kanuma bakka kanumaan baddee bakka. Si waraane?
Na waraanee cararichi. Achi si dhukkube mana wallaansa fayyaa deemte. Mana wallaansaa almost toora ji'a lamaatiin alarti tureennaa sana alarti keessa ciisee furmaatan argannee jechuudha. Kanaafuu warri maatii daa'imman keessan yookaan immoo namoonni ijoolleen ol guddattoonni kan bishaan daaktan wanta kanarraa akka of eeggattanii fi of eeggannoo cimaa akka taasistan barumsa namaa kenna yookaan immoo muuxannoo kanarraa waa barattu jenneetu kan abdannu. Tole sana boodoo. Sana booda turree yaa maatii baadiyyaa keessan ture baadiyyaa sana keessa adda baanee booda adaadan kiyyaas lidataatti na fudhattee lidataachuun kun asuma Finfinneettiin guddadhe almost umurii kiyyaasa guddaa Finfinneettiin baradhee Finfinnee irraa deebi'ee sabbatatti mana barnoota addaa qaroo dhabeeyyiittiin barachaa ture adaadan kiyya mana barnootatti na galchite kanoo sadarkaa ammaa irra jira LLM'n qaba amma LLB 2010 fite 2013 immoo Oromiyaa State irraa commercial investment loodhaan LLM kiyya qabadhee sadarkaa kanarra jira jechuudha. Ishoo gara kuteessa koo ati qaxaleedha. Gara kuteessa jabaadha. Namoota kaaniif barnoota laachuu dandeessa. Sittiin ulfaanne yeroo barattu taaddeen. Iddoo kamii sitti ulfaatame as geenyeerra jetteetta. Asiin nu geesseetta. Iddoo kamitti sitti ulfaatte jireenya? Iddoo kamitti jettee iddootti aaddamee natti? Jireenyi qaroo dhabuun keechuukooti. Hundumaafuu ulfaataadha. Daran immoo qaroo dhabeessaaf yookaan qaama miidhamaaf ni hammaata. Kan hammaatu fakkeenyaaf amma innaa barannutti wanti dubbifamuu qabu deeggarsa namaatiin barreeffamni barraa'u dhaqqabamuu miti hundaaf jechuudha. Sababa sanaaf deeggarsa namaa barbaannaa rakkoon adda addaa jira ilaalchi hawaasaa ni jira wannuma bu'a qabeessa taanutti fakkaatu qaamoleedhuma nu faana turanii yookaan barsiisota keenya ta'anii yookaan hooggantoota keenya ta'anii yookaan toora san kireeffannee naa baanu naa gallu akka tasaa sabbatatti dhibban akkasiin irra hin geenye. Qobaatti waan jiraattaniif achuma keessa jirtu. Hanga kutaa jaatti kophaa jiraanna achuma keessa jiraanna. Hawaasni toora saniis bara 1955 kaasee waa'ee qaroo dhabeessaa sirriitti guutumatti beeka. Nuuf dhimmama baagala keenya ni tiksa gaafa sagaleen keenya dhabame maal ta'anii hawaasni keenya magaalaa kana kan waamsisee iyyuu isaanii fooqii yookaan immoo gamoo abbaa darbii tokko an argine asitti jedhanii sirriitti ni kunuunsu. Ispeeshaalii warri umurii isaanii waggaa 40 ol ta'an seenaa isaa sirriitti waan beekaniif haala sabbataa haala dhufaatii sabbataa haala mana barnoota qaroo dhabeeyyii sabbataa kanas seeran ni beekan waan ta'eef sirriitti nu jaalatu. Gaafa achii baanu garuu xiqquma achii baaneen jenna ilaalcha hawaasaa sirrii miti. Eessaa nutti dhufaniitu jira qaama dhaabbilee mootummaa keessatti tajaajilamuudhaaf gaafa deemnu osuma isiniif godhamu kan jedhamu faatu jira. Isa sanis cabsinee darbuun barbaachisaadha. Barreeffama bireelii illee akka dhaqqabamanuu ta'u gaafa gaafannu heeyyamamaa miti maaliif hubannoon waan hin jirreef jechuudha. Yaa ta'utii garuu beelas dhobuus daaraas abdii boruu sana laallee ishii kaleessaa ishii irra dabarru tan osoo hin ta'in ishii boruutu caala kan jedhu keessa dabarraa jechuudha. Obbo Taaddasa maaliif innati seera barachuu barbaadde? Maal filatte? By the way ani kutaa 11 ta'ee barsiisaa ji'oogiraafii kiyya namoota laman na barsiise semisteera tokkoffaaf lammaffaa Geetaahuun kan jedhamu sabbatatte jechuudhaa fi abbaa isaanii yaadannu gaashmokeedhuma jennaani isaanidha. Si kanan arguu qabu naan jedhu qabxii gaarii fiddaas turre waan ta'eef mana murtii olaanaa federaalaa isa lidataa irratti si arguu qaba naan jedhu turan. Malee kaayyoon kee jalqaba politikaal saayinsii ture. Inni sun na kaasee kallattii seeraa kanatti dhufne jechuudha. Tole kanaafuu barsiisaa sanas si jajjabeessee jechuudha. Tole amma gaa iddoo hammana jennee atamma abbaa langaadha. Hojiin kee immoo cimaadha. Hojii cimaadha. Galmee dubbisuu qabda. Waan adda addaa dubbista miti? Akkaminnoo? By the way warri waliin hojjennu hariiroo gaarii qabna. Hanga ammaa. Wanna gaafannu hundumaa nu deeggaru nu dubbisaa sennaa jennee nuuf dubbisuu teenyeetis waliinis hin qoranna waan ta'eef baay'ee hin ulfaatu. Gaafa galmee sanaaf haaraa ta'ee yookaan jijjiirradhaan ta'uu danda'a yookaan eeyyama bahee ta'uu danda'a galmee sanarraa gaafa fagaanne meebii chaalenjii fuulii ta'uu yookaan immoo
waa sana hubachuudha inni ulfaata ta'a. Garuu isa sana maalidhaa hariiroo nuti qabnu sanaan maaliif seerris kan nuuf kaa'e ninuma jira deeggara hojjetaa deeggarsaa kan jedhamu akkaataa labsii 568 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti kan ba'ee jira. Isa sana irratti hundaa'ee assistaansii yookaan hojjetaan deeggarsaa nuuf qaxaramaa kallattii sanaanis ilaalamaa plus galmee gochuun baay'ee wal xaxaa ta'uu baate baay'ee kan ulfaatu miti. Banaa ta'uudha keessoon keenya. Hanga banaa ta'etti waa hubachuun salphaadha. Miidhamaarraayis ragaa sanarraayis hubachuun waan danda'amu waan ulfaatu tokko hin qabu. Tole kan biraani yeroo galmee qorattee jettu akkamitti barreessita? Bireeliidha? Egaa bireelii kutaa 12tti dhaabne. Dammaa xuquudhaaf yaalleerraa kompiitara eenyumtuutti fayyadamuu danda'u. Equally eenyumti keenyaa itti fayyadamuu ni dandeenya. Kana adde Zinnaashitti fayyadamuu danda'an anis itti fayyadamuu nan danda'a. Akkamitti? Maaliif as keessatti deeggarsa warra qaroo qabanii osoo hin barbaadin naareetar kan jedhamu jira. Achi kompiitararra jechuudha. Jalqabumarraa jechuudha. Naareetarii sana kaafadheenii assistive technology kan jedhaman ni jiru. Assistive technology kana kan jedhaman kanneen ammaaf sirriitti kan itti fayyadamaa jiru NVDA kan jedhamu jira. NVDA jechuun non visual desktop access kan jedhamutu jira. Teessoo Awustiraaliyaadha warra voluntaryidhaan yookaan immoo NGOdhaan kan dhaabbatanidha. Isaaniin kan dhaabbatanidha. Freedom Scientific kan uume immoo JOS kan jedhamu Job Access with Speech kan jedhamu jira. Isa sanaan fayyadamnee perfectly kompiitara keenya ni fayyadamna. Yeroo darbe torban darbe si eegaan ture. Ati har'a dhuftee yeroo sana galmee atirraa nafne tokko akka jiru natti himtee teekstii naa barreessite. Yeroo sana akkamitti barreessi laata yaadaan ture. Kanaafuu isaan naa barreessiteereet? Kanan inni kun kan jiru waa'ee kompiitaraa naasees bilbilarra immoo kan jiranu jalqabumaa teeknooloojiin Android 4 ol ta'an tokko kan jedhamu qaba. Isa sana adjust godhamee yookaan sirraa'ee wanti irratti fe'amu jira ITTS kan jedhamu jira ETTS kan jedhamu jira. Isaa sana itti guunnetoo akkuma namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'utti bilbila kamiyyuu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Teeknooloojiin jalqabumaayyuu tokko kan jedhu yoo Samsung ta'e tokko kidha. Kun immoo screen modifier kan jedhamutu jira. Isa san kanneen akka iPhone jechuudha. Isa san deeggarameet fayyadamuu ni dandeenya. Ani fakkeenyaaf Samsung waan qabadhee jiruuf tokko sana fayyadameen isinii barreessee jechuudha. Garaagarummaan teeknooloojii fayyadamu nuti warri qaroo dhabeeyyii gurraanidha kan fayyadamnu ija warra qaroo qaban fayyadaman san gurratu bakka nu bu'aa jechuudha. Egaa sagantaa nuti har'aaf jennee isinii qopheessinee kana fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif guddaa isin galateeffannaa kutaa lammaffaa keessummaa akkuma barreeffamarraa argitan torban qabannee dhiyaanna. Maarreegaa isinis dhimma seeraa naannoo keessan jiru irratti xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetamuu qaba kan jettan yoo qabaattan eeruu nuungaa kan har'aaf jenne xumurreerraa torban kun torban nagaa akkasiniif hawwina nagaatti.